نمبيك sobdee fakkeessuu kee argachuuf hirruu koo icciitii koo bartee waraanuuf keessa koo deemsa koo sakaaluuf tatuuf karaa kan koo akkana dhiyaatte naa baay'isuuf rakkoo wallaaleeti miti summii keessa keetii akka faaniin sobaana sakaaltu ati ni bartaafi malee na hubattaaf malee dagalee naaf taata hirruu koo naaf guuttaa tabba waliin baana riqicha sutaallee bakkan dadhabetti naaf taata ulee jedhee of sossobee mo'achuun miira koo gowwaa ta'eef miti si waliin jooruun koo. Astaghfirullah galatoo miti beeki anis kanuma dubbachuuf ture ila dhiifama dhiiroo dubbii wal jalaallee mijjiirina tokkoffaa yoo akka dhiiraatti tasbaatanii dhiira akka reef dubbatte natti toleera farsoon dhugaa dubbachuuf waan dubbatte sana irratti gadhaabadhu wanti badee guddoo akka kee beekinu baanu odoo isin taatee har'a wanti sun isin irratti taate wallahu alam yookaan lubbuuf baastanii yookaan moo'ii gootanii san keessa deebi'uun fedhe. Garuu maaliif Ahmadin isaan gaafii kana dhaabiiti waan siistoo mana ilaasuuf ta'u naasoo waan jedhinaanii afarsoo mana tasaasuuf ta'u naasoo nan isaanii akka jechuu qabdan ture. Ila tokko waamuun mara waamu bar na dhiyaattee jennaan si waame yoo akkas taate. Barra jarana kennan jirtu akkan dubbadhu nafaaniin na qabdan tokkoffaa afarsoon akkuma afarsoon jedhe nullee isan ergine inni suuf beek nuti isin ergine inni uf beeka jedheeraalle yoo dhugamaan namni saba yookaan mootu bakka keessaa dhalatte sanii si ergamee baate jiraatte eessayyoo edaa si ardan nugasi dhiis garuu namni isin ergen jiru maqaa miishin gochuu dhiisa waan hin taane illee dalagina waan amma gootaniif garuu wallaahi rabbiin akka isin miskiin rakkistanii rabbi isin rakkisu hawaasa dhiifama gaafadha kanuma isin hin jedha. Yaa akkuma Muhammad isin hin jedhe kana darrate koosina kenneetiin wajjee fi biraa kutee gaariidha jedheetii yaada waan biraatii fi mitu kote koosii dubbata. Yaada guduunfaa godhaaf yaada jedhe waan walima guduunfaa godhaatii fi deema yoo guduunfinee gatillee itti gadi hin dhiisiini ijoollee wallolee bira jiraachisee nullee gaarima itti gadi dhiisiin sababni isaadha hafarsooni yaada bareedaa fide dura irratti. Inni nama gaarii jechuun nama gaarii miti jechuudhaaf suwwaan biraadha. Amma yaada bareedaa fide dura irratti. Erga sana ammoo yaada boodaan dhufe sana ammoo miira keessanii akkasitti jala balleessi. Nirraa fudhannee yaadni kun fudhateefidha karaa gaarii deeme mucaan kun jenneeti anu ol seenee dhaggeeffachuu jechuudha. Namni hundi wanni gammadee ol seenee taa'uuf jiru mana kana isaanii sababaati yaada san kaafteef. Yaadni nuti irra taasawaa jirru waan wallo arrabsamte asiin akkana godhamte wallo akkana godhamte dhaati miidhama isaatii kana. Waan miskiinnan ijoollee karaa baharaa irra dhufte ijoollee rakkattuu tana akkam goonee barata. Salphina kana keessa furmaanni isaa namaali kan jiru. Salphina san keessa bahuudhaaf ammoo furmaanni ati keette nuti hundi keenya ani akka kiyyatti ijoolleen na hordoftu guutuun isaatu akka ijoollee wallo haadhaatu ijoollee asii haadhaatu ijoollee feetii haadhaatu miskiinni kafee iyyuu rakkatuun qabu waan jedhu murtee lafa keette gaariidha jennee sirraa fudhan. Gaariidha jennee sirraa fudhan. Dubbiin ati dubbatteellee bareeddudha. Isimatan furmaanni guddaan ka jiru. Abdii irraallee wanni barbaadu jiru suma kana. Abdiin illee tanuma dubbachuu. Inni illee namoo yaada furmaata kaa'ee jira galgala irratti mana keenya bannee ani ijoollee walloo guutuu keessatti labsaa hin dhaabsifnaa akka ijoollee keessa nurra dhaabaa jedha. Tayyib ijoollee dhaabuun dhaaban. Asitti ammoo wanni abdii jirutu jira. Yaa abdii kiyya waan si jiru tokko jira. Arraba miidiyaa irratti arraba ijoollee duruu dadhabnee ijoolleen gabbaatee xiqqishuma jennaan arraba gosummaadhaan wal arrabsiti. Kalau kana amma wallo bira ga'e malee asitti waraqaa baatee noolu dilaal torbaan tokko jimma barsi jettee torbaan tokko harargee fi jimma jettee torbaan tokko harargee fi asii jettee waluma kaafaatii noolu asii wal arrabsaat moo yeroo hunda kadhannee dadhabe. Laakiin rakkoon jiru maalidha? Sadarkaa kanaa waliin ga'e malee. Amma rakkoon salphinni guddaan miskiinni jidduu kanatti nyaatamudha. Miskiinni jidduu kanatti nyaatamudha. Miskiina kanaa ka baraaruu dandeenyu karaa kanaan qofa karaan biraadhaan hin jiru. Isa kanaafi hafarsoon dhiifama gaafachuu abdiin dhiifama gaafachuu namni arsii arrabse guutuun namni wallo arrabse guutuun isaatu dhiifama gaafachuun sun biraati sadarkaa biraati. Amma kanatti kan barbaannuti miskiina kana baraaruudhaaf maal gochuu qabna. Kanaafuu isin hundi keessanuu waliigala ijoollee waan kana kaaftan ijoollee waan kana keessa jirtan rabbii keessan sodaadhaa isa garaa haadha keessanii keessa isin baate. Eeywa. Abdii isin deebiiti. Isa garaa haadha keessanii keessa isin baate sodaadhaati. Waan kan isintu dhaabuu danda'a dhaabsisa ture miskiin.
ergasani ammoo ebalu balleesen suwan birat asinu wanni asilla mu jollen commenti warri wa arabsitan warri wallo amara asin akana jeddan isinille rabbi kesan sudada wallo wan kana kesen jiru arsi wan kana kesen jiru afarsan tasumataate ana sfarrat argemale arsin ergatte bakanubu jette ayyuken jette namni se ergatte jiru abdi le namni se ergatte jiru wallo narabsina arsil le narabsina oromo le bututti narabsina namonni kunni namota fati akrum fati gabbani wa arabsan namni jara ergatte jiru namni biye jiru kambira wallo amara warri jettan warri amma jolle kan mira kesa galchetan len am wallo amara yote arsin le amara kala sajubati gababsa yo wallo amara te arsin le amara ilman abbato kod ilman lachuyu barento to dalje barento yo amara te beka arsin le amara akasuma le wallo le amara wallo man amara ta yo romo le ta wallo man romo ta isini galamiti sa isini le warri araba mira kesa senna jettani demta qabati rabbi kesa sudan dati furmata wada wan kana yada furmata ke lurati deba kana fa farsa woni sirra barbado anamma akarum fatti laka wan kana ke sirtu dille ati ebalu ballese le disi ijolle sordo to ijolle haga dandesen ijolle najere demtu guto isani da ni da abaje di haga dandesen wan kana ratti jala demini da abaje jiru ati wadanu gan ani kambal badure di sakana ijolle abdi biralle ngenya habarsan ni da abaje wadanu agalo Ustaz Ilani waa takka asirratti isin ibsu barbaada. Dhugaa dubbachuuf yoo haqa dhugaa sanii barbaachisa ta'e abdiin illee ragaa bahee ture. Gastii kee irra namni tumamin jiru gastii nama tumamurra dhayxee sin agarree jedhe. Kan ammoo ati balleessitee naan jedhe. Hawaasa walloo walga'een ajjeesuu deema itti sheekaa fi qeesii kenna dubbattee jedhe. Lammaffaa irratti deebi'an mallee hawaasni walloodhaa hattuudha jettee miliyoona tokko san gabbaaftee jedhe. Sana keessa jirta malee lola ammoo miskiinni waltumaa jiru kana keessa hin jirtuu jedhee asitti reefi tana dubbate jechuudha. Ana ammoo erga keessa jirta jedhanii itti nagalchan. Erga keessa jirta jedhanii mata duree na godhan. Sababni an dhimmamee dhufee agartee miskiinni gama lachiiyyuu ta'aa jiru kun. Gatamaa jiru kun raa jiru kun wallolleen haa caaltu haa irra ooltu arsiilleen haa irra ooltu garuu wanni irra jiru suni namoota itti aaran sana osoo hin taane miskiina karaa deemuun miidhamaa jira jedheen akka nama tokko yaadee dhufe malee ani walloo amaara goote walloo hattuu goote dhiifama gaafadhuu naan jedhaniif hin dhufne maaliif ennaa yoo lakkii sun dhugaan sun haa dubbatamuu taate hayni miskiinni gama lachiitu miidhame agarte miskiinni gama lachiitu miidhame ka wallootis yoo miidhame ka arsiitis yoo miidhame oromoo yaale walloo yaale arsii yaale miskiinni miidhame sun bahee hayni sun bahee anis walloo akkasi dhiifama gaafadhee arrabni kiyya isin miidhee jira arraba kiyyatu isin iddee jedheen dhiifama gaafadha yoo lakki miskiina yaanna ta'e miskiina karaa deemuu yaanna ta'e ana naa ajjeesan jedhee wanni uf kenneef namni lubbuu fi jibbeetii miti miskiina sanirra dararaan haa dhaabatuufi miskiina arsiitis ka wallootis dararaan irraa haa dhaabatuufiti yoo lakki ammootu arraba sanii ittite arrabsite dhiifama gaafadhu naan jettan wallaahi dhugaan isinitti himaa hin gaafadhu maaliif ennaani gama wallootiifis miskiina santu dhiiga miskiina saniittu naquuqa gama arsiitiisis dhiiga miskiina saniittu naquuqa jechuudha maaliif ennaan yoo dhugaa ta'e ka albeen dirame ka ijji jaame ka rifeensi irraa haadame ka gurri irraa murame meeqatu jira jechuudha sini galee miskiinni akkasi deebi'ee kophee namni mana ficcaaniitiin seenu nyaate meeqatu jira gama arsiitiif gama wallootiif gama arsii irraallee yoo kuni namatti hin dhagayamin yoo agartee akkatti dhugaa dubbatuu dhiisanii irraa dheessanii walloo dhiifama gaafadhuun ammallee irreedha akkuma irreen miskiina keessan godhaa jiru akkuma irreen dhageeffadhu abboo dubbii dhoosnee dhiisna abbaan barbaade walaaqqattees abbaan barbaade adiisu ani akka nama tokkootti ammallee uummanni oromoo jala kana jirtan namni kuma jahaana jala kana jirtan na dhagaa ammallee borullee miskiina wallootiif miskiinni arsii dhaabbatu qaba dararaan irraa dhaabbatu qaba miskiinni akka oromoo wanye kanaaf irraa dhaabbatu qaba lakki ammoo yoo ta'e
dhiifamni dhugaadhaa walloo haa gaafatamoota irrummaadha dhugaan isinitti hima irrummaa miskiina keessanis biyyee itti harre miskiina keessanis rasaasaan dhooyne gurra sirraa murre biyyee sitti tumne muka sudduu kenne dhiifamallee walloo gaafadha jechuun kuni olaantummaadha dhugaan isinitti hima ammoo miskiinni jidduu kanatti haa dhiifamu miskiinni haa dhugaa miskiina sanii irraa haa dararaan fedhu ammoo yoo gad dhiifame miskiinni ka walloo bira jirus ka arsii bira jirus yoo gad dhiifame ni yaalama jechuu namni bakka miidhame ni yaalama arsii yaalatti ilma ofii wallolleen ilma ofii yaalatti kuni ammoo akkasi lakki ammoo walloo arrabsite hafarsoo gadi bahi hawaasa walloo dhiifama gaafadhu jechuun ilmi isaaniillee dhufee akka hin naan jechuun irrummaadha jechuu dhugaan isinitti dhugaan jirtu kanaan alatti ammootu lakki dhiifamni akka ani itti walloo gaafadhu yoo jiraate miskiina gurri irraa cites fidanii miskiina harki irraa waraannames fidanii miskiina agartee rasaasni hudduu keessa qabame ka ija keenyaan agarre barki jiboo doon taane laayivii irraami kan irra qabanii udaansisan ka afaan isaa keessatti dabarsanii shugguxii udaansisan maa yoo dhugaa dubbannee duune jara keenya dhugaa rabbiituu fedha dhugaan ilmoo rabbiiti kunniin hin du'ee hin jiraa isaan beeynu ani akkamitti gumaa kana baadhee asii isin arrabsee jira dhiifama jedhaan jechuu akkamitti akkanatti ani miskiinas qabuurraa nama dantaa qabuu miti miskiina dararamurraa illee nama dhugaa sana barbaaduu miti miskiinni dararamee homaa naan buusu miskiinni dararamee faayidaan naa qabu tokkollee kabajaan bakka naa godhuuf jiru miskiinni karaa deemu ka garaa waan qabne tumamee miskiinni karaa deemu rasaasaan doorsifamee miskiinni karaa deemu akka waan waraana yookaan ammoo nama ajjeefamu jarranuu kenitamoo akkamire wanni kabajaan naa qabu wanni jaalala Tahu jurna baras kesa kamain rema. Alta kana dubbisa ala alta kamana dubbisa yeedu mane fudhadha tokko faratti aslitti dubbachuu barbaada asli muti rabe alta dubar osoo wanti kun hin uumamin dura akka kingi amaditti ijoollee keessan kana nurraa dhorkaa nuti arraban jaalannu sin jedhamu sin hin jennu